Viidiyoo irraa keessatti weebsaayitii addaa tokkoon isin agarsiisa. Weebsaayitii kanas namni kompiitara yookaan silkii qabu kamiyyuu hojjechuu kan danda'u yoo ta'u, viidiyoo gaggabaabduu qofa ilaaluudhaan doolaara isiniif lakkaawa. Weebsaayitiin kunis PayPal dabalatee baankiiwwan Itoophiyaa hundaan kan isiniif kafalu yoo ta'u, akkamitti akka weebsaayitii kanarratti galmootanii doolaara dalaguu dandeessee waliin ilaalla. San dura garuu namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa jechaa amma gara viidiyootiin isin dabarsa. Daawwattoota kiyya weebsaayitii ajaa'ibaatiin isin agarsiisa. Weebsaayitiin kun beeksisa qofarra yeroo tuqxan osoo beeksisni sannii hin banamin doolaara isiniif lakkaawaa deema. Weebsaayitii kana argachuudhaaf jalqaba gara Chrome deemnee Chrome erga banannee booda warri silkii fayyadamtan tuqaa sadeen gubbaa kanarra gadi tuqachuudhaan desktop site irra gootanii ergasii akkuma allaalu kanatti waliin ilaallaa jechuudha. Chrome irra deemnee maal jennee barreessinaa? Star clicks jennee barreessinaa. Haala kanaan nuuf fida. Yeroo barreessitan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Rizaaltuma jalqabaa kanarra gadi tuqattanii bantanii yeroo bantan fuula kana isiniif fida. Gara gubbaa kanaa akkuma isin agartan sign in fi sign up kan jedhutu jira. Nuti haaraa galmaa'uu feena waan ta'eef sign up kan jedhu irra gadi tuqanna. Yeroo kana akka agartan option lama nuuf fida. Kan dura publisher sign up kan jedhu yeroo ta'u, kan lammadaa immoo advertiser sign up kan jedhu kana. Option lammadaa kan advertiser sign up jedhu kun yoo weebsaayitoota fa'aa beeksifachuu barbaannedha. Option duraa kun garuu make money online jedha. Kanaaf option duraa kan publisher sign up jedhu kanarra gadi tuqannee gara fuulduraa deemna. Ergasii gara fuula sign up goonuu nu fida. Asirraa information kana hunda guutuu qabna jechuudha. Jalqaba maqaa keessanii fi itti aansee maqaa abbaa keessanii guuttanii ergasii bara dhaloota haala kanaan guunna. Isa erga haala kanaan guunnee booda home or postal address kan jedhu magaalaadhuma keessa jiraattan itti guuttanii, your city kan jedhus magaaluma keessa jiraattan itti guuttanii jechuudha. Where do you live kan jedhu biyya keessa jiraattan itti guuttu. Kanaaf Itoophiyaa jennaanii jechuudha. Postal code kan jedhu immoo 04 guunna. Your phone number kan jedhu 02 fuula dura galchinee 002519 erga jennee booda silkii keenya kanaaf itti galchina. Bakka lammadaa kanas your mobile number jedha akkasuma itti galfannaa jechuudha. Ergasii your email address kan jedhu emailii guunna. Iddoo itti aanee jirutti ammas emailii keenya irra deebinee mirkaneessinaa jechuudha. Ergasii paaswordii jabaa laallee walitti maka qubeetii fi lakkoofsaa itti galchina. Ergasii asitti ammas irra deebinee paasworduma san galchina. Kana booda security question jedha. Isa keessaa kan yaadattan filattanii fakkeenyaaf what is your favorite color kan jedhu kanarraan filadha. Itti aansee deebii isaa barreessitanii booda yoo akkaawuntii keessan isin jalaa badellee isa kanaan isin gaafatanii deebii kana yeroo isin itti barreessitan seentanii akkaawuntii keessan deeffatanii jechuudha. Referral ID kan jedhu bira kutuu dandeessu. Ergasii koodii asitti agartan tana boksii kana keessatti barreessitanii I confirm kan jedhu kana check erga gootanii booda dhumarratti register kan jedhu irra gadi tuqannaa jechuudha. Yeroo register jennuun akka agartan kanatti creating your account jechuudhaan gara fuula duraan nu dabarsa. Fuula kanarraa congratulations erga nuun jedhee booda emailii kan keenya ta'uu isaa akka mirkaneessinu nu gaafata. Ergasii send activation kan jedhu irra gadi tuqannee emailii keenya irratti activation koodii nuuf erga. Emailii keenya seennee haala kanaan activate account now kan jedhu kanarra eeggattu tuqannee yeroo jennu emailiin keenya nuuf mirkaneessee jira jechuudha. Sanbooda akka deebinee sign in goonuu nu gaafata. Sign in jechuudhaan emailii fi paaswordii reefu ittiin sign up goone san itti galchina. Haala kanaan erga itti galchinee booda koodii lakkoofsaa kana sanduuqa kana keessatti guunnee sign in jennaan jechuudha. Akkuma agartan kana successfully register godhuudhaan gara weebsaayitichaa seennee jirra jechuudha. Egaa akkuma agartan gara gubbaa kana baalaansii kan jedhutu jira. Baalaansiin keenya zeeroodha jechuudha ammaan tana. Amma itti aansinee silkii keenya verify gochuu qabna. Isa kana gochuufis mobile verification kan jedhu irra gadi tuqannee country kan jedhu Itoophiyaa erga jennee booda mobile number kan jedhu kanatti silkii keenya 002519 irraa eegallee itti galchina. Ergasii koodii achirratti nuuf ergaa jechuudha. Koodii nuuf ergamte san sanduuqa verification code jedhu kana keessatti galchinee verify kan jedhu kanarra gadi tuqanna. Silkii achumaan verify nuuf godhee jira jechuudha. Ergasii option jalqabarra jiru kan PPC ads jedhu kanarra yeroo gadi tuqannu beeksisoota guyyaa irraa haala kanaan nuuf tarreessa. Jalqaba yeroo galmoonu sadarkaa silveriitiin waan ta'eef sadarkaa silveriitiin beeksisoota gara 11 nuuf fida. Qarshii dalaguudhaaf maal goonaa beeksisa kanarra gadi tuqanna. Hanga inni banu eeguun hin barbaachisu. Haaluma kanaan bannee deebinee cufnaa jechuudha. Akkuma agartan kana yeroo bannee deebinee cufnu doolaarri keenya gara gubbaa kanatti dabalamaa deemaa jira. Kanaaf beeksisa 11 nuuf kenname kana yeroo finnu haala kanaan congratulations nuun jedha. Har'a doolaara haga kana dalaynee jirra jechuudha. Beeksisa laalamu kana malees Google review kan jedhutu jira. Yeroo Google kana review goonu doolaara tokko nuuf irratti dabalaa deemaa jechuudha. Haala kanaan doolaara dalaguu dandeessu jechuudha. Akkuma agartan hangi minimum isin baasuu dandeessanii guyyaatti doolaara 50dha. Baasuudhaaf maal goonaa gama gubbaarraa payout kan jedhu kanarra gadi tuqannee gara fuula kanaa nu fida. Karaa ittiin baafannu baay'ee qaba. Karaa baankii baasuu dandeenya, PayPal kanneen kana fakkaatantu jira jechuudha. Nuti amma karaa baankiitiin akka nuuf ergu barbaanna. Kanaaf bank transfer kan jedhu irra gadi tuqannee ergasii transfer yeroo jennuun gara baankii nuuf ergamuu danda'a jechuudha. San dura garuu information baankii keenyaa guuttachuu qabna. Information baankii keenyaa guuttachuudhaaf setting irra yeroo tuqannu gara fuula kanaa nu fida. Fuula kanarraa bank account kan jedhu irra gadi tuqanna. Gara fuula kanaa nu fiduudhaan edit your bank account details nun jedha.
baankii neem kan jedhu maqaa baankii keenyaa itti guuttanna. Baankiin keenya kan baankii daldalaa yoo ta'e Commercial Bank of Ethiopia jennee itti guunna. Bank Country kan jedhu Itoophiyaa guunna. Bank City kan jedhu magaalaa baankiin keenya itti argamu guunna. Bank Address kan jedhu iddoo argama baankichaa guunna. Ergasii IBAN kan jedhu bira dabartinis rakkoo hin qabu. Account name bakka jedhutti maqaa keessan guuttanii. Account number immoo lakkoofsa accountii keessanii. Account number kan jedhu lakkoofsa accountii keessanii guuttanii. Branch kan jedhu branchii baankii keessanii guutuu dandeessu. Swift code kan jedhu baankiin hundi Swift code qarshii biyya alaa ittiin ergamu kan mataa isaanii qabu. Baankiin daldala Itoophiyaa Swift code isaa CBE Thetaadha. Kanaaf CBE Theta jettanii guuttanii jechuudha. Yoo beekuu baattan immoo Google yoo gaafatan isiniif deebisa. Fakkeenyaaf haala kanaan information baankii keessanii itti galchuudhaan doolara keessan fudhachuu dandeessu jechuudha. Mee amma silkii harkaa qabdaniin gara websaayitii kanaa seennee waliin ilaallu. Silkii teenyaan gara websaayitii tanaa seenneetiin isin agarsiisa jechuudha. Egaa daawwattoota akkuma agartan kana akkaawuntiin kiyya publisher account jaa akkasumatti sadarkaan irra jiru immoo silver memberidha. Kanaafuu silver irra jira jechuudha. Silver irra yoo jiraattan guyyatti beeksisa gara 10 akka isinii kanna beeksisa 11 ol guyyatti isiniif hin dabarsu jechuudha yoo isin silver irra jiraattani. Silver irra ammoo ol guddisuun ni danda'ama jechuudha akkaawuntii kana. Ol guddisuudhaaf doolara isin gaafata. Kanaaf beginner friendly kan ta'e silver kana akkuma agartan kana beeksisni nuti barbaannu isa kana PPC ads ka jedhu kana. PPC ads ka jedhu kana yoo gattu kan beeksisa nuuf fida jechuudha. Fakkeenyaaf PPC ads ka jedhu kana yoo gattu beeksisa naaf fida. Kanaaf silver membership jaa aadiin irraan tanan jiru jechuudha. Beeksisa dalagee fixeetiin jira. Kanaaf beeksisa naaf hin qabu. Akkuma agartan aadii beeksisa taanee ka jiru inbox jaa. Inboxii kana irra gattu inni yoo ilaalle kun meesejii inni nu erge jechuudha. Meesejii kana dura inni nu erge. Kanaaf meesejii inboxii jirtu kana jechuudha. Tanatti aanee ka jiru ammoo setting ka jiru kana setting kanarra gattu inni ilaaluu dandeenya. Setting irra yeroo gattu inni settingii gosa adda addaan nu fida. Akkuma agartan gara setting gosa adda addaatu jira. Profile keessan edit godhuu dandeessanii. Akkasuma password keessan jijjiiruu dandeessanii. Bank account as jalaa sirreessuu dandeessanii. Payout setting akkaataa itti baafatan as jalaa sirreessuu dandeessanii. Notification setting ammas as jalaa sirreessuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf maqaa keessan edit yoo godhuu barbaadan, date of birth edit yoo godhuu barbaadan, kaampaanii fi waan adda addaa kana hundaa yoo edit godhuu barbaadan as jalaa edit godhuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf baankii akkaawuntii kajaawara yoo gattu kanne as jalaa baankii akkaawuntii keessan edit godhuu dandeessanii baankii maqaa baankiidhaa biyya baankiin san jiru akkasuma akkaawuntii fi swift code itti galchuu dandeessanii jechuudha as jalaa. Kanaaf akkaataa an guyyaa 2-3 keessatti hangin hojjedhee jira. Kanaaf daawwattoota kiyya akkuma agartan kanatti egaa an guyyaa 2 keessatti yookaan guyyaa 3 keessatti doolara takka tuqaa 4 dalageetiin jira. Akkuma agartan kan doolara takka tuqaa 4 dalagee jechuudha guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 keessatti hin dalage kana. Maaliif jiddu jidduutti Google review waan jedhamutu jira. Google review san irra gattu qaxxanii yoo Google san review gootan Google review takka doolara takka isinii kanniti. Google review 2-3 argattan immoo doolara keessan illee akkasuma isinii dabalamaa deema jechuudha. Kanaaf an doolara takka tuqaa 4 dalage guyyaa 2 keessatti guyyaa 2tti doolara takka tuqaa 4 dalage jechuudha. Akkuma agartan guyyaa irraa immoo utuu dheessi warqee ja'a 0.08 irra dabaladhee jechuudha guyyaa irraan tana. Kanaaf haala kanaan appilikeeshinii kanarraa doolara dalagachuu ni dandeessanii. Kanaaf tiiktookii adda addaa haaduudhaan waan adda addaa waan isin barbaachifne haaduudhaan sa'a keessan fixuurra appilikeeshinii adda addaa kana dalaydanii qarshii argachuu isinii wayyaa. Kanaaf appilikeeshinii adda addaa kana websaayitoota adda addaa kana dalaydanii qarshii irraa argachuu hin dagatinaa isiniin jechaa. Barumsa kiyya karaa kana fakkaata gaa'ii viidiyoon tuyyoo isinitti tolte laayik godhaadha. Akkasumatti immoo dhiyaa keessan hunda bira akka geessuuf sheer godhaadha. YouTube akkaawuntii kiyya kana immoo subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa. Barumsa kiyya karaa kana fakkaata barumsa torbaanitti walitti deebina.